take the lead at Anfield. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim taphoota jalqabaa 11 keessa mo'amuun bara 1932 booda jalqabbii gadaanaan eegaluun leenjisaa United jalqabaatti. Torbee darbee sanuu Anfield dursaa liigichaa Liverpool waliin kan morkate Manchester United daqiiqaa xumuraa irratti carraa taphicha injifachuu argatu osoo fayyadamiin hafuun lama qixa bahe. Taphichaan taphattoonni Manchester United ga'umsi mul'isan tokkummaan morkiin taasisan fedhii fi kaka'umsi Liverpool injifachuuf ture dabalatee hanga daqiiqaa xumuraatti waloon falmachuun isaanii ammas deeggartoonni United Amorim irratti abdii horataniiru. Ruben Amorim Premier League Englandin bara dorgommii kana Erik ten Hag qixa taphoota 9 Manchester United durse. Ragaaleen lakkoofsa BBC Sport baasee Erik ten Hag Amorim irra fooyyee ta'uu ragaa baha. Ten Hag taphoota 9 irraa qabxii 11 Amorim ammoo qabxii 8 walitti qabataniiru. Yeroo Erik ten Hag United goolii 11 Amorim jalatti ammoo gooliiwwan 16 irratti gale. Kubbaawwan kallattii goolii eegdee Manchester United garee faallaa irratti yaaluu fi irratti yaalamuu jabana ten Hag fooyyeedha. Goolii galchuu fi caalmaa taphaa garee faallaa irraa fudhachuun Ruben Amorim Erik ten Hag irra caalmaa qaba. Caalmaan taphaa harka 53 gara harka 55 ol guddateera. Taphattoonni United tooftaa taphaa haaraa Amorim 3-4-3 madaquu dadhabuun akka burjaajaan xiinxalli kun ni agarsiisa. Kanaaf ammoo agarsiistuun jedha xiinxalichi. Taphattoonni kilabichaa garee faallaa irraa kubbaa buufachuuf rakkataniiru. Kun ammoo taphattoota gidduu iddoo banaan akka bal'atu gochuun gareen faallaa kanarraa fayyadamaa jira jedhe. Madaalli leenjistoota lamaan taphoota 9 goolii garee faallaa irraa fageenya meetira 40 fi sanaa gadi keessatti ammeentaan kubbaa walii daddabarsuu Manchester United Erik ten Hag jalatti 83 ture amma gara 56tti gadi bu'eera. Ammeentaan kubbaa walii daddabarsuu garee faallaa fageenya meetira 40 fi sanaa gadi keessatti taphattoonni United kubbaa buufachuuf sochiin taasisan kana dura 128 ture amma Amorim jalatti gara 100tti gadi hir'ateera. Kun ammoo gareen faallaa salphumatti qindaa'ee gara fuulduraatti akka deemu godheera. Taphoota 9 taphattoonni Manchester United yeroo Erik ten Hag walii galaan kiiloomeetira 976.2 dirree keessa fiiganiiru. Amma garuu lakkoofsi kun gadi bu'uun garaagarummaa kiiloomeetira 9.7 leenjistoota kanneen gidduu jira. Lakkoofsi kun gadi bu'uun isaa immoo Amorim tooftaa taphaa isaaf taphattoota sirrii akka hin arganne agarsiisa jedhame. Dabalataan Manchester United dhiheenya garaagarummaa guyyaa 3 fi 4 gidduutti morkachaa jiraachuun isaa leenjisichi bakka shaakalaatti tooftaa taphaa isaa gadi fageenyaan taphattoota shaakalchiisuuf yeroo hin arganne. Amorim torbee darbee taphanii kwaasilee mo'amee booda hanga tapha Liverpoolitti garaagarummaa guyyoota 6 argateen bakka shaakalaatti hojii hojjeteen Anfielditti qixa bahe. Kun ammoo leenjisichi yeroo argannaan hojii gaarii hojjechuu akka danda'u agarsiistuudha jedhame. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim taphattoota filannoo jalqabaa giddu galeessaan tapha tokkoon taphattoota 4 jijjiiraa ture. Ta'us United erga Bournemouth goolii 3-0 mo'amee booda garuu lakkoofsi kun gara 3tti hir'ate. Leenjisichi yeroo jalqabaaf taphattoota sarartisaa 5 wal fakkaataa taphoota lamaan walitti aansuun fayyadame. Kun ammoo Maas Deeliit, Harry Maguire fi Lisandro Martinez gidduu garaagarummaan iddoo bal'aa kana dura uumamaa ture akka hir'atuuf sababa ta'eera. Sababa kanaan kubbaa qarqara lamaaniin United irratti yaalamuu taphattoonni kunneen ittisuun fooyya'insa agarsiisaniiru. Gooliiwwan 16 United Amorimiin leenji'aa irratti gale keessaa 9 yookiin harki 56 kubbaa qarqara lamaaniin irratti yaalame. Tapha Liverpooliin garuu taphattoonni sarartisaa United hanqina guddaa kana furaniiru. Tapha Manchester United Newcastle mo'ameen rakkoon guddaa kilabichaa sarara gidduu Eriksen fi Casemiro ture. Morkii Liverpooliin garuu Manuel Ugarte fi Kobe Menu sochii gaarii mul'isuun taphattoonni Liverpool akka barbaadanitti akka hin taphanne dhorkaniiru. Bruno Fernandes gara sarara gidduutti deebi'uun Menu fi Ugarte gargaaruun sarara gidduu Manchester United fooyya'insa akka agarsiisu gargaare. Amad Diallo erga sarara gidduu lakkoofsa 10 irratti taphachuu eegalee booda tooftaa taphaa Amorimiif taphataa murteessaa ta'eera. Lammiin Cote d'Ivoire kun goolii Anfielditti galchee dabalatee goolii 3 lakkoofsuun kubbaa goolii taatee shammijeesse. Erga Amorim Manchester United leenjisuu eegalee booda lakkoofsa 10 irratti taphachaa kan jiru Bruno Fernandes Premier League Englandin taphattootaaf carraa 21 uumuun sadarkaa sadaffaarra jira. Ruben Amorim ammas qormaanni guddaa isa eeggatus haala qindaa'aan kubbaa buufachuu fi tooftaa taphaan tokkummaan Manchester United arguu dandeenya jechuun BBC Sportiitiin xiinxala isaa golabe.